Iyyaafannoo fi seenaa baay'ee garaa nama nyaatu tokkoon qabadhee isiniif dhufee jira. Daawwattoota hordoftoota koo akkana waliin turtan affeerramtanii jirtu. Maqaan koo Buzunesh Hundee jedhama. Naannawa Finfinneetti kaaniin dhaladhe. Maqaan abbaa warraa koo Abarraa Kumaa Abannasaa jedhama. Erga isaan adda baanee waggoota 17 lakkoofsifnee jirra. Anaaf Abarraan Kumaa Abannasaa daa'ima tokko jidduu keenyaa qabna. Haay obboleessa akkam oolte nagaa keetii fayyaadhaa nageenya waaqa bakka jirtutti sifaa baay'atu. Ani Buzunesh Hundeen jedhama. Dhaloonni koo naannoo Finfinnee Muloodha. Namni kun immoo abbaan manaa kiyyaanan barbaadu Abarraa Kumaa Abannasaa jedhama. Dhaloonni isaa naannoo Jalduu gara baadiyaa Abboo Kilbeen jedhamu. Dhaloonni isaa bakka itti dhalate Abboo Kilbee naannoo Jalduuti gara baadiyaatti jiraata. Garuu anan biraa deemee gara naannoo Shaashamannii kana innis hojiidhaa deemee achitti waliin jiraannu dandeemne. Ani immoo mucayyoo takka qabna daa'imatu jechuudha. Daa'imni tuni ani waggaa isaan ol dhabne addaan deemnaan waggaa 2 fi ji'a 3 jechuudha. Amma garuu ishiin immoo nama waggaa 17ti. Nama waggaa 17ti dhiifama nama waggaa 17ti. Ani garuu ishii fidadhee jireenyi baay'ee ulfaataa biyya ambaa deeme gatee tooyi. Amma ishiin guddattee nama waggaa 17 taate yeroo hunda gaaffii baannaa dhiyeessiti abbaa kunaa fidi. Ana mashin waggaa 2002 gara biyya ambaatti dhufe garuu nan deebi'a. Kana keessa garuu isa argachuus barbaadee isa argachuus hin dandeenye. Innis immoo ilmeen tiyyatuun eessa jirti jedhee barbaadeen argachuu hin dandeenye. Wayin immoo fedhii isaa hin qabatee fedhii barbaadee argatu fedhii hin qabatee wayin fedhii hin qabu ta'e ani hin beeku. Garuu ishiin immoo abbaa kunaa fidi jettee innaan mana canaannaqaa jirtuuf gaafin ishii sammuun ishii gara barumsaan ta'in ishiin gara barumsatti odoon ta'in gara abbaa ishee argattu ishiin amma mataa ishii keessa naan jiru. Kanaafuu guddisee innan lapheen koo yaadni koo gara hojii kiyyaa odoon ta'in gara ishii gara barbaadee ittiin argadhu hin dhabe. Kanaafuu maqaa waaqa wajjin obboleessa kiyya gara uummataatti sagalee tiyyatan oduu dabarsite. Bakka jirutti jiraatus tu'us oduu na dhaqqabsitee an argamuuf ta'e maqaa waaqa wajjin irrataa waaqarraa siin argatta namarraa siin argatta. Amma gaafii ana micootii tan na canaannaqee ishiin immoo abbaa koo jetti. Inni immoo fedhii hin qabu ta'e hin beekne barbaade amma ammaatitti hin barbaanne. Ingidihi amma waggaa ishiin amma nama waggaa 2 fi ji'a 3 fudhee biraa sokke. Ishiin har'a nama waggaa 17ti. Amma ingidihi gaafin ishii barumsa sammuu ishiitti qayyabachaa jirtu. Ishiin laphee ishiitti abbaa ishii bicha akka argattu. Abbaa irraa dhalatee osoo lubbuudhaan jiru yeroo dhabuu caalaa maaltu garaa nama nyaata. Intalti tun abbaa ishee osoo lubbuudhaan jiru dhabuu ishee yeroodhaa gara yerootti sammuun isii akka nyaatamu ni taasisa. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya osoo muudannoon akkanaa isin mudate hangam sammuun keessan akka dhiphatu tilmaamuun ni danda'ama. Intalti kun barnootaaf erga guddattee erga of beekteen booda abbaa ofii gaafatu akka eegalte harmeen ishee kun dubbatti. Gaafa jalqaba manaa baatu daa'ima waggaa 2 fi ji'a 3 turte. Amma garuu erga guddattee umriin ishee waggaa 17 ga'ee daa'imti kun abbaa ofii gaafatu eegalte. Yeroodhaa gara yerootti harmee isheetiin abbaan koo eessa jechuudhaan gaaffii itti dhiyeessiti. Harmeen ishees garuu gaaffii isii kanaaf deebii laachuu dadhabdee osoo hin ta'in abbaa warraa ishii kana barbaaddee bakka gatte sanaa argachuu hin dandeenye. Kanumaan wal qabatee harmee ishees ta'ee mucayyoon isii yeroodhaa gara yerootti yaaddoo guddaa keessa jiru. Asirratti wantiin ani jechuu barbaadu namoonni Abarraa beektan hundi keessanuu yookaan maqaa guutuu isaa isinii laxxafaa suuraa waliin namoonni isa beektan yoo jiraattan akka dhufee ilma ofii kana ilaalu
hundi keessanuu tumsa akka nu gootan isin affeerra. Isheen kan barbaaddu intaltii fi abbaan ishii akka wal argan qofa waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu gargaarsa akka nu gootan affeeramtanii jirtu. Gama dhumaatti viidiyoo gabaabduu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadheera. Amma xumura qophii kootti na waliin turaan affeerraa kooti. Tole daawwattoota hordoftoota kiyya akkam nagaa keessanii nageenyi kun bakka jirtanitti isin haadha qabu jechaa akkuma viidiyoo irraa yookaan akkuma sagalee irraa dhageessanitti waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Ilmi namaa kuni osoo lubbuudhaan jiru ana ammoo osoo lubbuudhaan jiru haadha koo yookaan abbaa koo yoo hin beekin yoo argee hin beekin umrii kiyya guutuu sammuu kiyya nagayaan argatu jechuudha. Kun waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Adaraa keessan viidiyoo kana hundi keessan waliif share godhaa, waliif daddabarsaa, mungkin bira gahuu danda'a abbaa isaa sana. Abbaan ishiitis akkuma ishiin barbaadu kana barbaaduu danda'a. Maaliif gaafa wal lolan sanitti silkii yookaan bilbilli hin turre daa'ima waggaa lamaa fudhattee haati akka nuuf himaa jirtutti daa'ima waggaa lamaa fudhadhee biraa bade jettee biraa baddee jennaan wal arguun hin jiru dura wal biraa badanii jennaan maaliifi silkiin hin jiru bakki itti wal qunnamanii hin jiru inni hojjetaadha itti hojjetaa waan ta'eef bakka tokkoon taa'uu jette. Sababa kana gaafa intaloo isiitiif barbaaduu bakka duraan itti gatte san dhayte inni achi hin jiru. Namni illee gaafattee naan hin beekne jedhanii sinii galee. Kanaaf carraan jiru amma teeknooloojiin babal'ate waan ta'eef sagalee kana walii qoqqoodanii suuraa isaanii kana walii daddabarsanii yoo jedhe abbaan ilmoo ofii wallaalu argachuu danda'a. Maaliif amma isiin intala waggaa 17 guddattee jirti. Kan fudhattee biraa deemte yookaan abbaan isii qabee waggaa 2 daa'ima waggaa 2 irra waggaa 17 osoo argeeyyuu hin beeku jechuudha. Osoo argeeyyuu hin beeku. Maaliif namni namatti guddateetti guddatteetti mijattiin dargaggeetti taatee jirti. Garuu abbaa ofii arguu barbaaddi. Yeroo hedduu gaafattee argachuu hin dandeenye. Suuraan kuni suuraa duraanitti irraa isiin yannoo jette suuraa duraanitti irraa naa ergite kan suuraan dubartii sun kan isiiti kan daa'ima kan kophaa teettu kan daa'ima isiiti kan motorsaayikilii irra daa'ima hojjetaa sun immoo jaarsa isiiti jechuudha. Kan barbaadan amma isa sana jechuudha. Kanaaf gargaarsa hundi keessan akka gootaniif kabajaan isin gaafadha. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu hanga gabaabsee isin hime sagalee isii hedduu ture ana keessaa ijuma keessaa fudhee daqiiqaa dheeraa waan ta'eef gabaabsee keessaa isinii fuudhe jechuudha. Dhiifama naaf kolchi dhiifaman jedhaanii sagalee isii naa ergite hunda asirra oolchuu hin dandeenye dhiifama. Maaliif ijoon dubbii inni barbaadamuudha suuraa isaatii fi suuraa daa'ima isaa suuraa ishiiti ijoo dubbiiti waan ta'eef seenaa dabarsan irraa haasawuun baay'ee barbaachisu. Namni kuni bultii ijaarrachuu danda'a, bultii biraa qabaachuu danda'a hin beekamu bar. Amma akka dintaawaa gammaan bultii biraa keessa seene ta'a. Kanaaf dhiibbaa qabaachuu danda'a waan ta'eef ilmoo ofii qofa yoo arge waan gaariidha. Ilmoo kee bakka jirtutti akka argattu siin jenna yoo lubbuudhaan jiraatte. Viidiyoon kun yoo akka tasaa kan si dhaqqabu taate ilma kee ni jirti guddattee waggaa 17 jirti. Yoo akka tasaa viidiyoon kun isa bira gahe naannawaa Finfinnee Burraayyuu jiraatti. Naannawaa Finfinnee jiraatti. Viidiyoo kanarraa lakkoo isa koo yoo argatte na qunnamuu dandeessaa wal siin qunnamsiisaa jechuudha. Abbaan daa'ima abarraan jechuudha. Yoo akka tasaa viidiyoon koo kun si bira gahe daa'ima kee yookaan mucayyoo kee yoo arguu barbaadde lakkoofsi bilbilaa YouTube kiyya jala jira achi jalaan na qunnamuu dandeessaa. Kallattiidhaan daa'ima kee yookaan intala teetiin wal isin qunnamsiisa jechuudha. Uummanni Oromoo mootu filis viidiyoo kana share walii godha. Hin beekamu waan ta'eef namni wal beeka waan ta'eef namuma hiriyaa keetti wayiitiif ergi gama messengeraatiin gama waasaappiitiin waliif daddabarsa. Maaliif oduu ana taate hojii abbaa kee oduu dhabdee agamchi hin qabda. Haadha kee agamchi hin qita abbaan kiyya eessa jette amma kuloo biyya alaa taa'uu na dhoorgite jette. Abbaa kiyya naa barbaadi, abbaa kiyya naa fidi, abbaa kiyya naa fidi jetti jette. Dhugaadha isilleen abbaa ofii namni abbaa ofii ni barbaada, haadha ofiis ni barbaada, arguu barbaada. Waan irraa dhalate san beekuu barbaada. Kanaaf hundi keessanuu yaada kana akka walii qooddan kabaja guddaan isin gaafadhaan illee isinlee kabajaan isin gaafattee jirti.
waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Waggaa 17 guutuu wal hin beekan jechuun hin danda'ama. Waggaa 17 namni adda bahee waggaa 17 waluu irraanfatee jira. Amma ilmoo qabaatu isaatu irraanfatee jira inni waggaa 17 jechuun waan xiqqaa miti. Kanaaf rabbiin haa agarsiisuuf jedha. Ankar si waliin ture reedii Adam Tube qophii biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'a. Namoonni haaraa taatan like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. Hiriyoonni koos like gochuu hin irraanfatina. Nageenyi badhaadhaa. Rabbi isin rakkisinii fayyaa ta'a.